السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرى يا ربي في الإيوان mallattoo kasaaraa yookaan hongoo irratti qajeelchanirra akka irraa eeggannu jecha isiniif gabaabsee dubbadha. Rabbiin nama dubbatuu fi ka dhageeffatullee warra itti fayyadamu rabbiin nu haa taasisu. Sanirraa maali? Namni tokko an yakuuna sayyi al-khuluq haala hammaataa qabaatudha mallattoo hongoorraa jechuudha. Haalli isaa yoo badaa ta'e an yakuuna faahishan fil qawli wal fi'li gochaaf jecha keessatti jechan yoo kan eegganne taate haasaa yoon eegganne taate rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhan وإن الرجل لا يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا يهوي في نهر جهنم جان وكما قال الرسول sababaa dubbii takkittiitiif jecha namni tokko dubbii takka ni dubbata sababaa dubbii takkittii dubbatu saniif jecha ibidda jahannam keessa gadi fagaata gadi lima jedhan kanaaf rabbiin haala fokkataa irra rabbiin nu haa tiisu akhlaaqa gaarii rabbiin nu haa kennu inni biraa maal inni an yakuuna hariisan alaa jam'il maali qabeenyi walitti qabu irratti futuna ta'uudha yaanni isaa guddaan kanuma yoo tahe mallattoo kasaaraa irraayi wa an yakuuna akluhu min alharaami washubhaat nyaanni isaa dhugaatiin isaa waan haraama irraa yoo tahe akkasuma waan shubhaata irraa yoo tahe kunis maal irraayi waa'ee mallattoo shaqaa'ummaa yookaan hongoo irraayi jechuudha. Inni biraa ammoo an yakuuna mutakabbiran nama boonaa tahuu uf dhaadaa tahuu boona jechuun maali akkuma rasuulli rabbi ibaaraa rasuul ibsanii boona jechuun baxrul haqi gamxu naasii jedhan namni tokko yoo haqa dide haqa namni isaa gadi itti himee haa ta'u namni isan fakkaanne itti himee haa ta'u haquma haa taatu haqa yoo kadidu taate boona tahaa jechuudha. Akkasuma gamxu naasi nama tuffatuun qalbii isaa keessa yoo jiraate mallattoo boonaati. Kanaafuu boona qabaatuun mallattoo hongoo irraayi jechuudha. Mallattoo namichi sun katmii isaa baduu gara katmii namaa balleessuu irraayi rabbiin irraa nu haa tiisu. Inni biraa maal inni mallattoo silaa hongoo irraa yaanni isaa suni naasiyan anil aakhirati wal mawti du'arraa yoo kan hirraafatu taate mallattoo hongooti. An yakuuna bakiilan wakadhalika an yakuuna qaliila rahmatu lilmuslimiina bakiila tahuudha. Akkasuma rahmanni qalbii isaa keessaa mu'mintootaaf yoo kan jiraanne taate mallattoo hongooti. Sifaata fokkattuu hunda kanarraayyuu rabbiin nu haa tiisu. Rabbii waan kheyrii ta'e hunda rabbiin nu haa waffaqu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.